Hello harka fuune dhaggeeffatoonni keenya ashamaa akkam jirtu hundi keessanuu nagaa fayyaadhaa isiniin ja'ani har'a baga nagaa walitti deebinee har'a barumsa keenya kutaa lammaffaa waa'ee footoodhaa kan jedhu isinii qabadhee dhiyaadheera. Saniifuu isin hundinuu na hordofuu hin dagatinaa. Ammoo warri haarofni kara chaanaala kanaa dhuftan hundi keessanuu sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Laayik godhaa, sheer godhaa. Saayibban keessaniif hiriyoota keessaniif isiniin jedha. Saniifuu na hordofaa waliin turraa turtii gaariin isiniin jedha na takataattalaa. Amma jalqaba akkanatti barbaanna. Maal barbaanna? Aappii barbaanna. Gisa barbaannu maal jaa? Amaarik tuul isa jedhu kana. Amma akkanatti asitti barreessinaa jechuudha. Maal jeetiin itti barreessaa? Fakkeenyaaf weelkaam. Baga nagaan dhufte. Hajoomma fakkeenyaa weelkaam. Weelkaam ka jedhu kana amma itti barreessaa jira. Inna niyo hajoo kana gadi tuqaa jechuudha. Niyo hajoo gadi tuqaa. Achi booda maal godha? Inni gubbaa isa gubbaa kana baranneera yeroo darbe. Arragin saniifuu isa gubbaa kana baranneera. Gin isa jalaa kana haa waliin laallu. Inni jalqabaa hamaaliitii akkamitti akka footoo bakka biraa jiru itti gamana finnuu kan nu argisiisudha jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf laal giseen gadi tuqe maal godha? Footoo akkaan itti argadhu na argisiisaa jira jechuudha. Maal isa imeejii jala jiru kan na argisiisu jechuudha. Asumaan dhufeen barbaadee footoo kaniin gubbatti baasuu barbaadu san gad tuqaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kamiin gubba baasuu barbaada? Isa kana yoo ta'e fakkeenyaa kanarra dhufeen gad tuqa. Kunoo akkanatti gubbannaa ba'ee jira jechuudha. Maaliin godha? Walitti xiqqeessuu walitti butuu yoo barbaade walitti butuu jechaa jira jechuudha. Ammoo yoon akkanuma dhiisuu barbaade as dhufeen isa gubbaa kana jira. Akkana naannoo akkas xiyyaan kun maali? Sarkil rooteet ni naanneessa. Oli feetamoo gadi feetamoo naan jee jechuudha. Amma fakkeenya laalamma labbatti deebi'ee jechuudha labbatti. Amma cinaacha kana deebisuu yoon barbaade isuma kanaan tuqa. Kunoo laalamma mataa gaggaragalee jechuudha. Ammas deebisee naanneessuu yoon barbaade isuma kanaan tuqaa jechuudha. Laalamma gara bitaatti deemee jira jechuudha. Ammas isuma kanaan tuqa yoon sirriitti akka jalqabaa yookaan karaa gubbaatti deebisuu barbaadee jechuudha. Laal kun amma likkit deebi'ee jechuudha. Saniifuu maaliin godha? Isuma kanaan walitti gad butaa jechuudha. Yoon xiqqeessuu barbaade saayizii isaa asiinis achiin butaa jechuudha asuma qabee. Isa jalaa kanaas ittiin obsiisee butaa jechuudha xiqqeessuudhaaf saayizii footoo kan nu barbaachisu. Amma maaliin godha? Kiroop isa jedhu kanaa gubbaarra jira. Isa kanaan tuqaa jechuudha. Seef naa godhii jechuudha. Naaf kaayii waan hin hojjedhe kana ka jedhu. Kiroop isa jedhu kana giseen tuqu naaf kaayii jechuudha. Noolaa seef godhaa jira. Ol baasee jechuudha gubbatti. Innaa kan biraa maali barreeffamni reefu barreesse jira jechuudha. Weelkaam inni jedhe jira. Kana karaa feene qayyaruu dandeenya jechuudha. Amma laal karaa feene laal. Feenu kana naanneessuu dandeenya. Feenu kanatti akkuma barbaanne godhuu hin dandeenya jechuudha. Akkanatti akkuma feetetti godhuu waan dandeenyu jechuudha. Deebinee kabiraa itti dabaluu yoo barbaanne as dhufnee isii akka qalama fakkaattu kana ishee kana xuqnaa jechuudha. Ishee kana giseen gad tuqu itti ida'uu addi godhnaa godhu yaa gubbatti dhufa godhuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana gad tuqu haa tuqu.
asitti welcome to haa jennuuni. Welcome to jenneeni bara 2012 jennuuni. 2012 haa jennuuni. Maaliin godhaa asumatti aati godhaa jechuudha. Raayitii san giseen tokko seef ta'e jira jechuudha. Welcome to bara 2012 kan jedhu jechuudha. Inni biraa kuni mallattoon isa xarafaa kalara jijjiiruuf kan nu fayyadudha. Isa gubbaa kana kan jalqabaa jechuudha. Amma gurraachayyoon jijjiiruu fedha kunoo gurraachatti. Diima jijjiiruun fedha diimatti. Hafeetetti nu jijjiiruu danda'a jechuudha. Kana jijjiiruu yoon fedha kanatti. Magariisa jijjiiruu yoon fedha magariisatti. Keelloo jijjiiruu yoon fedha keellootti. Isa fedhetti nu jijjiiruu danda'a jechuu kalara. Hafeene kanatti tole godhuu dandeenya jechuudha asirraa. Anamma fakkeenyaaf isa kanaan fedha yoo ta'e diimaa kana kanarra gattu qaa jechuudha. Amma jijjiirameera. Inni biraa saayizii dabaluu yoon barbaade kunoo asirra tuqee. Akkanatti dabaluuf qannasuu danda'a jechuudha. Akkanatti dabaluu danda'a jechuudha. Inni akka feene godhuu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa kuni footoo jalaa tartaa jalaa kana isa lammaffaa jechuudha. Isa tokkoffaa laallee turre kutaa tokkoffaa keessatti. Inni kutaa lammaffaa kanaa kuni inni jalqabaa footoo bakka biraatii fiduuf kan nu barbaachisudha. Inni lammaffaa immoo kaameeraa yookiin footoo ho'uudhaaf kan nu barbaachisudha. Inni sadaffaarra jiru kun akkuma agarsiisan kanatti inni kuni maaliif nu barbaachisaa jechuudha kuni sheer godhuuf nu barbaachisa jechuudha kun. Seef waan ta'e takka sheer goonee feesbuuk immoo iimoodhaan immoo kan nun jiru telegiraam immoo hafeetan jechuu as keessaa maasinjara immoo jiimeeliidhaan immoo tiwutariidhaan immoo nun jira jechuun gaafataa jechuudha. Kana keessaa hafeenarra godhuu dandeenya jechuudha sheer. Ka godhuu itti barbaannu yoo ta'e fadhu vaayibariin godhuu danda'a. Kan hin fadhe godhuu danda'a jechuudha as keessaa. Taangoo chaatiin godhuu ni danda'a. Piksilaabiin godhuu kan fadhe godhuu danda'a jechuudha waasaappiidhaan. Hafeetan maraxuu dandeessanii jechuudha. Saniifuu akkanatti jechuudha. Inni kun ammoo kan itti aanee jiru kuni inni kun seef godhi jechuudha. Giseen gattuqe seefinginaan jaa jechuudha. Seef nuu qabee kataa'uun nuuf qabaa jechuudha inni kun itti aanu kun. Inni dhumaa diimaan kuni maaliif nu barbaachisaa? Already buufachuudhaaf waan takka kan asirra jiru kan wanti kun of keessaa qabu appiin kuni advaansed dictionary amaarik baayibilii ni qaba. English amaarik dictionary jira. Advaansing dictionary jira. Kanneen buusuudhaaf kan nu barbaachisu jechuudha. Amma reetisis app yoon jedhani na gaafata connection hin jiru jedha jechuudha. Yoo connection hin gmail kiyya ka gaafatu ta'a jechuudha. Sababa saniif hundi bitiraaja connection kan hojjetudha jechuudha. Akkasitti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun ammoo ka footoo sarchi goonu jennee jirra. Inni jalqaba akkanatti kun footoo irra nuuf fidee akka fayyadamuu dandeenya jechuudha footoo kana. Inni lammaffaa ammoo kaameeraa ka jedhu kaameeraa gisa gaxxoyne kaameeraa nu fuudha kan fayyadanii kaameeraa kamiiniin isin kaasaa jechaa jira. HD kaameeraadha moo kaameeraa kamiin biyyuutiidha moo kamiiniin isin kaasaa ka jedhudha jechuudha. Innaa ani amma HD kaameeraan na kaasin jedhanii jechuudha. Gadiin tuqaa. Laalla amma laalla.
HD kaameeraa HD kaameeraadhaan jechuudha. Bakka irraa hin deebi'aa jechuun barbaanne waan ta'eef yoon barbaade akkasitti itti ka'aa jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeenya. Kanneen akkumaan kana dura dubbaddetti inni kuni kalara jijjiiruuf kan nu fayyadudha. Inni kun kalara qayyaruuf kan nu fayyadudha jechuudha. Inni kun ammoo tiitii ka jedhu saayizii yookaan kana deebisuudhaaf barreeffama yookaan kana deebisuudhaaf kan hafeene goona jechuudha. Akka tolutti foormii barreeffamni itti taa'u. Foormii kamitti akka bareedaa ta'e jechuudha. Foormii kanatti amma bareedaa kanarraan godhaa jechuudha. Natti tolaa kanarra godhaa. Achi booda haa kajoo inni kuni akkuma dheengadde dubbanne ka gubbaa saayiziidha. Kun ammas barreeffama kooppii isaa gubbaadhaan labbatti ka dabaluu jechuudha. Horizontaalii jechuudha. Kun ammoo olitti kan dabaluu jechuudha. Vertikaalii yookaan maal isaatti yookaan down isaatti ka dabaluu jechuudha. Akkasumatti just like that akkuma dheengadde dubbannetti jechuudha. Kun ammoo maali noormaali isaa giddugalatti kalara adii noormaali isaa irratti dabalaa jechuudha. Kalara adii irraas fuudhuu dandeenya guutuu dhaamsina. Isuma kalaratti goone kana dhaamsuufis nu fayyada. Malaan dhaamee jira. Noormaalii nu ta'e kalarri keenya jechuudha. Yookaan akkas yoon godhe immoo irra deebi'ee ka biraatu itti dhufaa jechuudha. Laalamma noormaalitti deebiseera. Jechuudha kalara. Inni itti aanu kunis stookan ka jiru stookaniin kalara adii wayii itti fiduuf fayyada. Laaligisa kanatti naanneessu kalara adii wayii itti fiduuf kan fayyadudha jechuudha. Kalara adii jala kaa'ee jira jechuudha amma. Yoon barbaade akkas godha yoon hin barbaanne gin irraa fuudhaa jechuudha. Normaalumaanuu ta'uu dhiisaa jechuudha. Kun saayiziin akkuma dubbachaa jirru saayizuma duraan jirudha. Saayizii isa jalqabaadha jechuudha. Kan dabaluuf yookaan qannasuuf nu barbaachisu. Isa kanatti gara dhufnu baakgiraawundii qayyaraa jecha. Baakgiraawundii isaa qayyaruudhaaf kan nu barbaachisu jechuudha. Akkuma kana dura laalletti hafeen irra godhuu dandeenya jechuudha. Inni kun ammoo maali sheeppii isaa geengoo feetammoo roga biree feetammoo nuun jechaa jira. Hafeen irra godhuu dandeenya jechuudha. Ani geengoon fadha yoon jee ammoo geengoo irra godha. Geengoon fadha yoon jee geengoo irra godhuu jechuudha. Kan fadhe irra godha jechuudha. Sheeppii taayipii isaa. Inni dhuma ammoo isa dhumaa ka gamana jiru kana kun taayitilii itti dabaluuf kan na barbaachisudha jechuudha. Akkanatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Appii kana footoo bakka biraarraa finnee hafeene asirratti dabaluu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamna jechuudha. Saniifuu warra dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jaaladhaa isin hundaa'u nagayaan tura hanqa yeroo rabbiin nagaa waliin nu deebisu. Warri haaraan dhuftan ammoo sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Nagayatti an isiniin jaaladhaa nagayaan tura hundi keessanuu.